mata duree barumsa kootiitti otoo hin seenin dura waa'ee ergaa karaa ana nama dadhabaa kanaatiin saba keetti dubbachuu barbaaddeef sin galateeffadha yaa Waaqayyo. Sagaleen dubbatamu kunis laphee namootaa seenee hojii akka hojjetuuf ati nama sagalee kana dhaga'u hundumaa gargaari. Maqaa ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhi. Dhimma ijoo barumsichaatti otoo hin galin dura fakkeenyota dhaabbii keenya hafuuraa cimsan lama waliin ilaallee darbuun barbaada. Fakkeenyi inni tokkoffaan adeemsa akkasumaanii yookaan imala addaan cite kan jedhudha. Fakkeenyi inni lammaffaan nama yaada lamaa kan jedhudha. Dhimmi ijoo barumsichaa immoo moofa'uu biyya lafaati. Deemsa akkasumaanii yookaan imala addaan cite. Lafti kan dur miti ushunfuriin ammaati qilleensi akka bubbees ittuma hammaataa dhufee jira. Uffata adii uffatanii dhiqatanii dibatanii deemuun ni ulfaata. Xuraa'ummaan ishees dacheetti ulfaatee yeroo isheen itti gara itti ulfaate ofirraa darbatutu jira. Volkaanoonis dho'ee kan dur dirree ture gaaraaf dachaatti addaaniree kunoo daandii konkolaataas ta'e daandii baaburaa balleesseera. Laarvaan yookaan urkii volkaanichaa ibidda darbachuu isaa ittuma fufee jira. Miidhaa hedduus lubbu qabeeyyii irraan ga'ee jira. Gurri kana hin dhageenye sabni hedduun miidiyaa hin hordofne gaazixaa hin dubbifne iddoo cidhaa hin deemne kan walga'ii hin hirmaanne kan waldaa hin deemne kan wangeela hin hubanne caccabuu daandii baaburaa kan hin dhageenye kan gurri hiyyeessaa baabura imalaa sadii guutanii karaa caccabe kanatti adeemaa jiru. Karichi hin baasu volkaanoonis caccabsee gartokkee isaa qileetti gad darbateera. Daandichi kaleessa nu baaseera. Har'a garuu nu baasuu dhiisuu danda'a. Hurriin hurriidha, dukkanni dukkana. Imaltoonni kun hunduu daandii jireenyi dafqa dhiigaan makaa irratti dhangalaasee daandii biraa ce'umsaaf ta'u namoota hedduudhaaf baase quban qabu. Obboloota koo akka Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf jedhee fannifame, akka Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaase namni hedduun quban qabu. Garuu daandiin kun cabeera, nama hin baasu. Daandii isa haaraa hojjetameerra goraa kan jedhu mallattoon kaa'ameera. Mallattoon kaa'ame kun akka waan gufachiisaaf kaa'ameetti yaadame malee dhuguma jedhanii itti of amanuu hin dandeenye. Shufeeriin imaltoota kana waliin baabura kana kaachisu mallattoo balaa tasaa ibsu ilaaluu dagateera. Daawwitii dudduuba agarsiisus matumaa hin fayyadamu. Ittuma ajjetee ari'uudha. Mallattoo kaa'ame darbee qaari'eera. To'ataa tiraafikiis hin dhageenye. Hurka volkaanoo daandii irratti dho'ee ibiddi isaa dhagaa baqsee ol darbatu ga'uuf gara meetirii 100tti isaan hafe. Garuu akka tasaa abbaan ilma isaa baadhatee cina daandii baaburaa caccabe sanaatiin kuufama ibiddaa volkaanoon dachee keessaa ol darbatu sana dhaabbatee daawwatu tokko ture. Innis gadda guddaadhaan liqimfamee wanta ta'e kana utuu ilaalaa jiru baaburri sadan wal duraa duubaan sagalee sirbaa fi sagalee xurumbaa dhageessisaa kaataa osoo dhufanii argee namoonni hedduun baabura sadan guutanii jiran kunniin itti lixanii dhumuu isaaniirra jedhee du'a namoota hedduu tarkaanfii muraasatti galte. Daa'ima isaa baadhatee jiru motora baaburaa jalatti darbatee baabura dhaabsisee du'a ilma isaatiin saba hedduu du'a oolche. Fakkeenyi kun akka isiniif galuuf shufeeriin inni baabura duraatti namoota hedduu fe'atee deemaa jiru seexana. Shufeeriin inni baabura lammaffaatti namoota hedduu fe'atee deemaa jiru biyya lafaati. Shufeeriin inni baabura sadaffaatti namoota hedduu fe'atee deemaa jiru hojii fooniiti. Mallattoon sagalee Waaqayyooti. Tiraafikiin hojjetoota wangeelaati. Abbaan daa'imaa fakkeenyummaa Waaqayyooti. Ilmi baabura jalatti darbatamee ofiisaa aarsaa ta'ee namoota hedduu du'a oolche fakkeenyummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'atti dabarsee of laatee ofiisaatii du'uu isaatiin arfii du'aa jalaa kiyyoo seexanaa jalaa gowwoomsaa biyya lafaa jalaa kajeellaa foonii jalaa gara jireenya bara baraatti nu waame. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irrattis nagaa buuseera. Qolaasaayis 1:20, Phexros 2:25, Efesoon 1:7. Kanaaf kottaa miila sammuu yaaduun hoogganamuun deemna. Kottaa konkolaataa fireemii qabuun deemna. Kottaa farda luugama qabuun deemna. Kottaa arraba dhowwaa qabuun dubbanna. Kottaa waldaa mul'ata qabu keessatti jaarsolii ija qabaniin geggeeffamna. Konkolaataan fireemii qaba. Fardi luugama qaba. Xiyyaarri kompaasii qaba. Markabi batoo qaba. Kiristaanni immoo wangeela qaba. Atoo gara itti adeemtu beektaa? Eenyuun ilaaltee deemaa jirta? Biyya lafaatii? Sheexanaa? Moo Kiristoos ilma Waaqayyooti? Geggeessaa eenyuutiin akka deemaa jirtuu fi eessa akka deemtu beekuun murteessaadha. Yoo kana hin taane baduudha. Fakkeenyi ani isin barsiisuu barbaade inni lammaffaan nama yaada lamaa kan jedhudha. Innis gaararraa daandii dheeraa deemtu tokkotu ture. Gaararraan kun otuu daandii kana irra deemtu yeroo jalqabaaf hantuuta bosonaa yookaan dalga muree kan jedhamtutti baatee
qaama hantuuta sanaa fakkaattee dabarte. Ammas si'a lammaffaa otuma deemtuu bofatti baate qaama bofa sanaa wajjin wal fakkaattee dabarte. Ittuma buuftee otuu deemaa jirtuu si'a sadaffaaf mixii yaateetti dhufnaan dacheetti gad maxxantee qaama dachee wajjin wal fakkaattee mixii sana ofirra yaaftee dabarsite. Si'a arfaffaaf saree yaateetti dhufnaan dhagaatti maxxantee qaama dhagaa sanaa wajjin wal fakkaattee saree yaa'ii sana dabarsite. Akka kanaan utuu deemsa ishee itti fuftee jirtu ibiddi caakkaa gubaatti dhufnaan cidii keessa lixxee cidii sanaa wajjin wal fakkaattee ibidda sana dabarsuuf hoggaa jettu ibiddi cidii sanaa wajjin walitti ishee fixe. Baay'een iddootti baqatu hin beeku. Bara baay'ee wal jala linnee dabarreerra ta'a. Ilaa beekadhu qilleensi yeroo ammaas hin dabarsu. Yaa nama sagalee kana dhaga'aa jirtu ati garuu jirmaatti hin dhumtu adda baata. Eenyurraa adda baata? Isa qalbii jijjiirrachuu hin beeknerraa, ejjituurraa, hattuurraa, guurtuu gubboorraa, kira sassaabduurraa adda baata. Yeroodhaaf waa hedduu fakkeessanii darbuun ni danda'ama. Garuu mootummaa Waaqayyoo fakkeessanii seenuun gonkumaa hin danda'amu. Har'a waliin as geenyeerra garuu waliin boritti hin dabarru. Obboloota koo mee gaaffii tokko nuuf gaafachaa isin gaafadhaa isinis of gaafadhaa. Mee ati qeesiidha moo fakkeessaa qeesiiti? Fariisichaa moo barsiisota seeraati? Ati paasteeriidha moo fakkeessaa paasteriiti? Ati wangeelaawwiidha moo fakkeessaa wangeelaawwiiti? Ati hoo faarfataadha moo sirbituudha? Ulaagaan faarfataa fi sirbituu adda baasu maal faadha? Mallattoon gaaffii mallattooma gaaffiiti. Mataa ol qabattee mallattoo raajeffannoon taatu. Silaa namni ishee jaja. Abbootii seeraatiif loogee sassaabduu galiiwwanii bukkeen darbu. Egaa fakkeenyi kun fakkaatanii darbuun akka hin danda'amne ta'anii ooluun immoo akka danda'amu nu barsiisa. Waan sana fakkaachuurra waan sana ta'uutu galata qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Sadaffaa irratti dhimmi ijoon barumsa kanaa moofa'uu biyya lafaati. Biyyi lafaa erga uumamtee si'a lama moofaa geeddaratte yookaan si'a lama haaromfamte. Tokko bara Looxii, lama bara Noohi. Bara Noohi as garuu cubbuun namoota ammaa cubbuu namoota yeroo sana turaniitii gadi ta'ee osoo hin ta'in Waaqayyotu sabbate isaa duumessa keessa dhaabuun hamma dhuma barichaatti lubbuu qabeeyyiin hunduu akka hin balleeffamne kakuu gale. Seera uumamaa 9:13. Si'a tokko immoo dhalachuu ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin badhaafamte. Eenyu? Biyyi lafaa. Si'a sadaffaaf kan isheen haaroftu yookaan moofaan ishee irraa gubatu bara dhufaatii Kiristoos isa fuuldura keenya jiru isa itti adeemaa jirrudha. In generally, there are 3 expired dates of the earth and one of the big reward of the earth. Ibroota 1:5-14tti, mul'ata Yohaannis 21 1-5tti. Moofa'uu biyya lafaa isa lammaffaati as garuu Waaqayyo namni hammam cubbuu hojjetuyyuu akka qalbii diddiirratee fayyuu danda'utti irra deddeebi'ee kakuusaa haaresse malee deebi'ee badiisa biyya lafaatti hin finne. Akkas jedhe Ibroota 8:13 irratti waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isaa inni duraa moofa'eera jechuu isaati jedha. Waaqayyo bara Museetti kakuu saba Israa'eliif gale moofa'uu isaa erga hubate yookaan seera sanatti jiraachuun namootatti akka ulfaate erga hubate kakuu haaraa kakate. Kakuu haaraan kunis dhangala'uu dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin raawwatame. Ergasii kakuun bara Musee kakatame deebi'ee hin hojjenne. Isin garuu ammayyuu hoolaa qaltanii aarsaaf dhiyeessuu hin dhiifne. Isin ammayyuu saanduqa kakuu baachuu hin dhiifne. Isin ammayyuu re'ee qaluu hin dhiifne. Isin ammayyuu seera sana keessaa hin baane. Ibroota 9:28, Ibroota 10:4, Ibroota 12:24. Akkas jedhe gooftaa Yesuus wangeela Maatiyos 12:7 irratti ani gara laafina malee aarsaan barbaada miti jedhe. Kakuun inni duraanii hir'inaan qabootu ta'e isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture. Ibroota 8:7-9tti. Gooftaa Yesuus Kiristoos al tokko guutummaa addunyaatiif dhiiga isaa dhangalaasee gatii cubbuu keenyaa isa waggaa waggaan horii nu qalchiisu nurraa baase. Dhoksaan namaaf galuu qabu kan biraan waa'ee ergamootaaf sagaduu, waa'ee mana qulqullummaa isa dhagaadhaaf dhoqqee irraa hojjetameef roqamuuti. Yohaannis si'a lama ergamaa Gabreeliitiif sagaduuf yeroo inni jilgeenfatetti ergamaan sun akkas jedhe. Kana gochuun siif hin ta'u, anii fi ati waliif hidhata hojiiti ittiin jedhe. Mul'ata Yohaannis 19:10, mul'ata Yohaannis 22:8-9, Ibroota 1:14 ittuma fufee hojii ergamootaa 7:48 irratti Waaqayyo mana harki namaa hojjete keessa hin jiraatu jedhee dubbata. Qooda isaa tokkoon keenya mana qulqullummaa Waaqayyo waan taaneef walii keenyaaf kabajaa laannu. Dhoksaan namaaf hin galin kan biraa lafa waggaa 6 irra qotatte gaafa waggaa 7ffaa waggaa tokkoof hiyyeessaaf gadi dhiisi. Buna waggaa 6 irraa bu'atte gaafa waggaa 7ffaa waggaa tokkoof hiyyeessaaf gadi dhiisi. Mana kiraayii waggaa 6 kireeffatte gaafa waggaa 7ffaa waggaa tokkoof tolaa akka keessa taa'u godhi. Seera ba'uu 23:11.
Seera Lewwotaa 25:3-7 seera keessa deebii boqonnaa 15 seera keessa deebii boqonnaa 15 ittuma fufnee yoo ilaalle barri gatii waliif dhiisuu akka jiru dubbata. Biyyoonni baay'een Itoophiyaadhaan gatii sirraa qabnu siif dhiibneerra hoggaa jedhan jaallatanii osoo hin ta'in yeroo sagaleen waaqayyootti raawwatamu waan ga'eef. Abboommii waaqayyoo cabsitee abaarsa ofitti hin fidin, barakatan dhabee ofiin hin jedhin. Ergamaa waaqayyoo keessaa kan abaarame ergamaa sheexanaa daabiloos isa jennuudha. Duuka buutuu Kiristoos keessaa immoo kan abaarame Yihudaa isa boorsaan qarshii harkaan buune, isa Kiristoosin dhungatee dabarsee laateedha. Nama biyya Keeriyoot sana dhungannaan hundi jaalala ibsu. Jarreen kun lamaan warreen biqilli isaanii hin biqilin hafeedha. Micireen qaban micireen isaanii keessatti tottoreera. Namni micireen qabne lammaffaa dhalachuu hin danda'u. Kanaaf warri foo'aman iyyuu ni adabamu jechuu kooti. Raajii Amos boqonnaa 3. Namni birrii jaallatu raawwatee diina waaqayyooti. Namni baay'een akkas jedhee of jajjabeessa. Dafqanii yoo argatan qabeenyi cubbuu hin qabu jedhu. Kun garuu dogoggora. Wangeela Maatiyos 19:21 irratti namichi gooftaa Yesuus qabeenya kee hiriitii na duukaa bu'i ittiin jedhu sun hatee otoo hin ta'in dafqee ma argate garuu ittiin tajaajiluu hin dandeenye. Waaqayyo gaafa qabeenya siif kennu dhuunfadhuu taa'ee nyaadhu jedhee miti. Qaawwaa mana waaqayyoo duuchi, qullaa hojjetata waaqayyoo dhoksi, ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne barsiisi jedheeti. Kanaaf qabeenyi kennaa tajaajila keetiiti jechuudha. Kennaa tajaajila keetiin hin tajaajiltu taanaan immoo ati akka soogidda kosii keessatti gatameeti. Hojjetaa wangeelaa tokkoof soofaa bitii kenni irra taa'u, konkolaataa bitii kenniif ittiin tajaajilu, kan sii wajjin deemu hojii keeti malee qabeenya kee miti. Yeroo gooftaa Yesuus mul'atutti warri isa waraanan iyyuu arguuf jiru. Mul'ata Yohaannis 1:7. Takka illee du'een ture, amma garuu kunoo bara hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irratti ani gooftummaa qaba. Mul'ata Yohaannis 1:18. Inni waan hundumaa irratti gooftummaa qabu kun dafee dhufuuf jira. Yeroo dheeraadhaaf mootummaan waaqayyoo dhiyaateera jennee lallabaa turuun keenya ni yaadatama. Amma garuu jala ga'eera jennee hin lallabna. Kunoo akkas jedha mul'ata Yohaannis 22:7 irratti si'achi lafarraa harkisuun hin jiru. Mootummaan waaqayyoo ga'eera jedhee dubbata. Kanaaf wanti gochuun isinirra jiru utuu isinittiin dhiin gara gaarichaatti baqadhaa. Saayimee shibbaachuu toloo wada taraaraa hiwuxu. Kan qotiisa irra jiru uffata isaa fudhachuuf gara manaatti hin deebi'in. Kan gadi ba'ee oobdii keessa jiru manatti ol hin deebi'in. Wangeela Maariqoos 13:14-16. Wangeela Yohaannis 9:4. Bara Nooyi namoonni hanga bishaan badiisaa lafarratti dhufutti yookaan hanga Nooyi markaba cufatutti nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaa mana ijaaraa biqiltuu dhaabaa turani. Bara ilmi namaa dhufuuf balbala ga'e kanattis akkasuma gochaa jira. Mana nyaataa fi mana dhugaatiitti burraaqa. Garmalee nyaachuun cubbuudha jarana. Namni hafuura hamaan irra jiru nyaatullee hin quufu. Egaa si'achi fiingeetu afuufama malee markabni lama hin hojjetamu. Lafti akka gasaa hin maramti. Yerusaalem isheen haaraanis waaqa irraa gad hin buuti. Warri jireenya bara baraaf kaadhimaman isheetti hin galu. Warri abboommii waaqayyoo irra daddarbanii fi warri waaqolii ormaatiif sagadan garuu iddoo boo'ichaaf ilkaan qaruun jiru qilee sanatti gad hin darbatamu. Mul'ata Yohaannis 21:8-10, 22:12, 14:7, Raajii Isaayyaas 10:22-23, Ibroota 12:27, Phexros 2:3-7. Ammas Phexros 2:3-10 irratti akkas jedhee cimsee dubbata. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti hin dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan waaqaa sagalee guddisee didichuun hin hidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabnee hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisu. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu jedha. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5:2-4. Namoonni nagaadha gabiidha sotuma jedhanii badiisi itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhuftutti isaan irran ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru. Kun hundi dha'ichi torba biyya lafaa irratti dhufuuf jiru erga raawwatameen ta'a. Mul'ata Yohaannis 15 Tasalonqeessa 2:2-3 irratti waaqayyo yeroo dhufuuf jedhu dha'icha of dura hin erga. Dugda isaa duubaan immoo dhukkuba nama fixutu dhufa. Ambaaqoom raajicha boqonnaa 3:5 bara jalqabaa yookaan dhaloota Kiristoosiin dura gara jabummaa namaa irraan kan ka'e gara jabummaa moototaa irraan kan ka'e dha'ichoonni gurguddoon 10 biyya lafaa irra ga'eera. Keessumaayyuu ardii Afrikaa keessaayyuu Gibxi dha'ichoota gurguddaa raawwataman keessaa inni duraa bishaantu dhiigatti geeddarame. Inni lammaffaa awwaarri lafaa horiin namni injiraan duwwaa ta'e. Inni sadaffaa iddoon namni taa'u, iddoon namni ciisu, iddoon namni ejjetu qodaan bukoo fatteedhaan guute. Inni arfaffaa waajjirri mootummaa manni jireenyaa qarxaasaadhaan rukutame. Inni shanaffaa horiin qe'ee warra hin abboomamne dhukkubaan dhuman. Inni ja'affaa qaamni warra fuula waaqayyoo duratti mataa jabaatanii madaadhaan dha'ame. Inni torbaffaa bokkaatu cabbii ulfaataa roobe. Inni saddeettaffaa hawwaannisa biqiltuu arraabu gadhiise. Inni salgaffaa dukkanatu biyyatti bu'e. Inni kurnaffaa hangamni dhalate akka hin guddanne ta'e. Seera ba'uu boqonnaa 7 hanga seera ba'uu boqonnaa 11tti dubbifadhaa.
Waaqayyo yeroo dhufu otuu ol hin seenin gimbii ati alaan ijaarratte caccabsa. Dhufaatii isaa kanaan beekta. Addaam yeroo dhokatetti Waaqayyoon arge otuu hin ta'in qilleensa qabbanaa Waaqayyoon dura adeeman dhaga'eeti. Seera uumamaa boqonnaa 3:8. Karaa inni irra adeemu garuu bara baraan jiraata. Waaqayyo karaa kee baheera taanaan bara baraan jiraatta. Hin duutun jedhe. Yeroon ammaa kun yeroo ati itti salphattu otuu hin ta'in yeroo warri Waaqayyoon qixxeetti of ilaalan, yeroo warreen waan hundumaa gochuuf humna jabaa qabna ofiin jedhan itti salphatanidha. Adaraa hin badin. Kottu Waaqayyo baduu kee hin barbaadu. Otuu baduu kee barbaade gooftaa Yesuus Kiristoosin barbaacha kee ergu. Wangeela Maatiyos 11:28. Akkas jedha Waaqayyo saba isaatiin, isin gatii malee bitamtanii turtan, ammas horii otuu hin baasin hin furamtu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 52:3. Wangeela Yohaannis 12:47-50. Wangeeluma Yohaannis 7:37-40. Itti fufee mul'ata Yohaannis 22:17 irratti namni dheebote haa dhufu. Namni bishaan barbaadu otuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu jedha. Kan hedduu na ajaa'ibsiisuu fi na gammachiisu tokko Bitootessa 4 bara 2012 gaafa dhibeen koronaa Itoophiyaa gale inni amanes inni hin amanenis hundumtuu garaa cabaadhaan fuula Waaqayyoo duratti qalbii diddiirrate. Inni waldaa kiristaanaa gubus inni nama ajjeesus dhaabbatee hojii isaa ilaaluu jalqabe. Duuti yeroo himattee dhuftu gaariidha namatu jibba malee. Mootummaa Waaqayyootti akka galtuuf qophaa'e jechuu isheeti. Kan micireessa ceephaa of keessaa qabu hundumtuu qalbii jijjiirrateera. Kan miciree sana of keessaa hin qabne immoo silumayyuu du'aadha. Otuu akka leenca afaan banaanatti dhufee yoo an du'an sodaadhu. Jawween natti marateen beeka. Bishaaniin nyaatameen beeka. Qoricha na obaasaniin beeka. Kiristaanni yoo du'es akka miciree midhaanii mutee biqila malee tottoree nafu. Yoo qophooftee jirta ta'e du'an sodaatin. Qophaa'ummaa hin qabdu yoo ta'e immoo akkumaaf sodaatte. Wanta paasterii waldaa kiristaanaa tokko umurii isaa keessatti hin hojjenne dhibeen koronaa guyyaa tokkotti hojjete. Wayyoo naman qabadhe jennee fiigaa gallee harka dhiqataa turre. Waaqayyo cubbuu isaa nuuf dhiisu. Jaalala badaa jirtu nama wal baqachiisee itti hubadduu baase. Kun nama hubatuuf bu'aa cubbuuti. Namni kan qullaa'u isa kaleessa hojjetetti gatii baasee erga ofirraa fixeeti. Kun immoo kakuun nama akka bubbultu godha. Kanaaf dhiisi waan gatii gar malee si baasisuun hojjetin kakuu kee irraa otuu hin qammasin duuta. Boru waan ta'uun beektuu qophaa'ii taa'e. Isa har'aan jajin akka tasaan irra baheen jedhin himatee dhufeessitu gaafas waldaan deemne ta'a malee. Inni kaleessa nama eegu har'a mana eega. Kaleessa ana malee namni hin jiru kan jedhu. Humni isaa olii akka jiru har'a reefoof bara. Situ dhiyeenya kana dhalate malee barri itti mucaa walii nyaatan iyyuu dhufee darbe. Kanaaf akkasi fuudheen dabarre of eeggadhu malee wanti hin dabarre hin jiru. Yoo fayyuu barbaadde, yoo ooluu barbaadde, isa garbasi godhate jalaa ba'iitii gara fannoo Kiristoos ilaali. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2. Ittuma fufnee qalbii haa geeddarannu. Dhufaatiin gooftaa wanta sodaachisaa kamirrayyuu hin caala. Kan du'a sodaatee raafamu warra gooftaa hin qabneedha. Garuu wanti sodaachisu guyyaadhumaati. Wanti sodaachisu dhufaatii Kiristoos ilma Waaqayyooti. Tasalonqeessa duraa 5:4. Gara yaadaatti haa deebinu. Daandii kamarra akka jirru gadi jennee haa ilaallu. Karaan gara abbaa ittiin naqan daandiin mootummaa Waaqayyootti ittiin galan gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu qofaan. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan erga amannee immoo hojii gaarii hojjechuudhaan fakkeenyummaa Kiristoos biyya lafaa irratti qabaachaa ture qabaachuudhaan yoo jiran mootummaa Waaqayyootti galuu wanti nu dhorku gonkumaa hin jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 22-29. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 54-58. Boqonnaa 8-19. Boqonnaa 17. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5-14. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 5-11. Wangeela Maatiyos 11:27. Ani godaannisa gooftaa Yesuus qaba ture namummaa koorraa waan hin qabuuf si'achi namni tokko iyyuu anaan hin rakkisin. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 17. Ani godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos adda koorraa qaba. Ani godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos laphee koorraa qaba. Ani godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos cinaacha koorraa qaba. Ani godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos harka koorraa qaba. Ani godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos miilla koorraa qaba. Godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos ofirratti ilaaleen obsa. Godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos ofirratti ilaaleen jabaadha. Godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos ofirratti ilaaleen niisa. Yaa isa godaannisa gooftaa Yesuus Kiristoos ofirraa qabdu gammadi. Ati du'a bara baraa hin duutu. Yoo biyyi bade ati hin baddu. Yoo biyyi iddootti baqatu dhabe ati iddoo baqaa qabda. Haleluuyaa. Gurri ergaa kana dhaggeeffate yoomiyyuu isa waaqarraa haa dhaga'u. Yaa Waaqayyo bara beelaan fuuldura jiru kiristaanni tokkoyyuu akka hin miidhamne sin kadhadha. Yoo biddeen dhibeeyyuu qurxummii haa nyaatu. Yoo biddeen dhibeeyyuu damma haa nyaatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyyi lafaa yoo si dhabeeyyuu biyya lafaa irraa qooda yoo dhabdeeyyuu mootummaan Waaqayyoo sin dhabin. Biyya lafaa nagaa hin qabne kana keessatti nagaatti jiraadhu.
yaadachiisaa fi dadammaqiinsa simannaa gooftaa yesuusiif godhamuu qabu hafuura qulqulluudhaan geggeeffame kan isin barsiise duuka buutuu Kiristoos bara dhumaa kan ta'e Mitikuu Israa'el Dinqaati. Kiristaanni baay'een gooftaan ture jedhee karaa eegee dhabee kaakunsaas bubbulee abdii kutee rafaa yeroo dagatametti taasarraanfatametti gooftaan immoo dhufaa maaloo nuun godhini maleessa salphina guyyaa keessa baanee mana kee keessa gaara mobowaadhaa kattaa jabaani seessa eessa dhokadheen eessa miliqeen eenyuut baqadheen eessa dhokadheen guyyaa sana dabarsaa. warran deebineef garaan waaqaa jabeessaa hidda jallootaa abiddaan gubee balleessaa yaa Koraaziin yaa Beetsayidaa gatiin sitti baafame Sidoonaaf otuu ta'e hagam ba'eessaa yaa Koraaziin yaa Beetsayidaa gatiin sitti baafame Sidoonaaf otuu ta'e hagam ba'eessaa. Kiristaanni baay'een gooftaan ture jedhee karaa eegee dhabee kaakunsaas bubbulee abdii kutee rafaa yeroo dagatametti taasarraanfatametti gooftaan immoo dhufaa maaloo nuun godhini maleessa salphina guyyaa keessa baanee mana kee keessa gaara mobowaadhaa kattaa jabaani seessa eessa dhokadheen eessa miliqeen eenyuut baqadheen eessa dhokadheen guyyaa sana dabarsaa. Barri Noohi seenaa fakkaate darbee barri Looxis akkaasi dhugaa nutti hin fakkaanne meencaaliin barri keenya meeqan keenya tobbeenna qormaanni jalallii otuu nu kenname hagam keenya milkoomna meencaaliin barri keenya meeqan keenya tobbeenna qormaanni jalallii otuu nu kenname hagam keenya milkoomna. Kiristaanni baay'een gooftaan ture jedhee karaa eegee dhabee kaakunsaas bubbulee abdii kutee rafaa yeroo dagatametti taasarraanfatametti gooftaan immoo dhufaa maaloo nuun godhini maleessa salphina guyyaa keessa baanee mana kee keessa gaara mobowaadhaa kattaa jabaani seessa eessa dhokadheen eessa miliqeen eenyuut baqadheen eessa dhokadheen guyyaa sana dabarsaa.
dhoqqeerraa uumamtee galchita hafuurri kee kennaa waaqayyooti galfata galfata nyaatanii imaanaa deebisu kennaan urka jiru nu gaafachuun dhiisu galfata nyaatanii imaanaa deebisu meetiin urka jiru nu gaafachuun dhiisu nu gaafachuun dhiisu nu gaafachuun dhiisu nu gaafachuun dhiisu gaaf tokko nu gaafachuun dhiisu si gaafachuun dhiisu si gaafachuun dhiisu si gaafachuun dhiisu gaaf tokko si gaafachuun dhiisu na gaafachuun dhiisu na gaafachuun dhiisu na gaafachuun dhiisu gaaf tokko na gaafachuun dhiisu.